Africa, Africa, ሀገራችን Africa, 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 ሀገራችን. Africa faces many crises. Africa yeroo amma rakkoo hedduu keessummeessaa jirti. Rakkoo amma ardeetti nu mudate akka mala dhoonnu waan nu fayyaduu fi marii akka kanaa yeroo yeroon qophaa'uu isaa bu'aa olaanaa qaba. Hariiroo waloo qonnu akka cimsannu yaa'ii akkanaa walitti fufuun qophaa'uu qaba. Itoophiyaa akkaataa kanaan Afrikaanota waan walitti qaddeef ammoo galatoomaa jechuu barbaada. Come together and then share experiences. Walitti dhufuun muuxannoo walii qoodaa jirra. Akka beekamu Afrikaan bakka walitti bu'iinsii fi waraanni waliinii itti hammaataa jiruudha. Kana kan furuu dandeenyu yoo waloon dhaabbanneedha. Kanaafis waltajjiin akka kanaa waan gaariidha jedheen yaada. Waajjirri olaanaan gamtaa Afrikaa as Finfinnee jira. Bakka waajjirri waloon qabnu itti argamutti walitti qabamuun keenya ammoo waan gaariidha. Irra deddeebiin wal arguun mari'achuu qabna. نعم أفريقيا تمر بتجربة رائدة. Konfiraansiin nageenyaa amma Finfinneetti taa'amaa jiru kun kan yeroo isaa eeggateedha. Yaadota yericha madaalan hedduu kaasuudhaan waliin mari'ataa turre. Kun ammoo bu'aa olaanaa qaba. Yaada kana kan maddisiisan Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmedidha. Isaanis waan kana yaaduun Afrikaanota bakka tokkotti walitti qabuu isaaniif galatoomaan jedhaani. Itoophiyaan biyya waltajjiiwwan jajjaboo hedduu ta'an keessummeessuu dandeessu akka ta'e argaa jirra. Simannaa anaaf jiila kiyyaaf taasiftaniif ammoo galatoomaan jedha. Waltajjii kana irratti muuxannoo Itoophiyaan gama walitti bu'iinsa furuutiin qabdu arginee jirra. Keessumaa waraana kaaba biyyattiitti mudateen akkaataan itti rakkicha furame waan irraa baratamuu hedduu qaba. Kanaaf muuxannoo akka kanaa Afrikaatti babal'achuu qaba. They are having it at the right time at the right place. Yaa'in kun bakkaa fi yeroo sirrii ta'etti gaggeeffamaa jira. Itoophiyaan bakka Afrikaanonni itti wal arganidha. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti dhimma nageenyaa irratti waggaa dheeraa hojjedheen jira. Biyya akka Itoophiyaa rakkoo nageenyaa mariin furuuf hojjetaa jirtu hin argine. Kana dura rakkoo Rwaandaa keessatti mudatee ture furuuf yaalii taasifameen yaadadha. Yeroo sanatti rakkicha mariin furuudhaa fi ifaaja hedduutu deemame. Itoophiyaatti garuu waraana kaaba biyyattiin booda akka itti mariidhaan goolabni itti taasifame waan irraa baratamuudha. Africa.